ummata abaarama jechuudha isin wallahi hanga beekutti hanga kumaatti hin beeka kana nagaafatti hayyaasi adabsiisu bakka jirtutti ashama kabajamtoota fi daawwattoota free show akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha jirtu jajjabaatu jechuudha akkuma engadda siniin jedhee youtuberoota kaayiroo keessaa namoota isin barbaadan namoota isin kabajan namoota isin immoo wanta barbaadan irraa baruu barbaadan isin qabadeen dhiyaadha kana isiniin jedhee akkasuma har'a nam tokko isin qabadee dhiyaadheera namni sunis kunoo Fatiyaa Mujaahid yookaan Fatiyaa haadha jaalala Fatiyaa waa hedduu kilooroksii jettanii waa hedduu jettanii isin kanaafuu jechuudha har'a isin qabadeen dhufee gaafii isin gaafattan direct kunoo isii fuuldura taa'e jechuudha ija keessa laalaa dhugaa waan jirtu guutuusaa walitti himna Fatiyaa waamicha koo kabajee gara studio free show hedduu galatoomi isin jedha ummata nagaa gaafadhuutii gara gaafii deebii keenyaatti deebi'e. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kabajamtoota jaallatamtoota YouTube free show ti arkamtanii akkam jirtanii nagaa qabdanii nuti nagaa qabnaa hadda affeerameetu jira mega waan affeerame free show akkuma jedhame abbaan fedhe irratti hirmaachuu danda'a abbaan fedhe irratti dhufee waan barbaade haasa'uu danda'a maaliif firiidha sun durbaa kun dhiiran jedhu kun jaarsaa kun dargaggeessan jedhu kun ijoolleedha kun daa'ima maal jedhee addan baasu jechuudha wanta gaafatu guutuusaa fuuldura taa'ee ijatti jechuudha fuulduratti gaafata waan ta'eef eenyuun hirmaachuu danda'a kanaaf Fatiyaa har'a gaafiidhaaf qophaa'uu keetii amma irra deebi'ee maqaa daawwattoota free show galatoomsiisuu barbaada. Egaan gaafii jalqabaa akkuma inni gadda suuraa isii gadhiisee gaafii jalatti gaafadhaa jedhee gaafii namoota gaafatatu jira gaafii sanan si gaafadhaa anis kana ofiitti daddabalee jira sanarraa fuudhee tan hundumaa si gaafadha jechuudha. Xiqqoo si akka daawwattoota dhaga'amu sagalee kee akka ol naaf fuutuun barbaada. Egaan gaafiin tokkoffaan maqaan kee sirriin eenyu eessatti dhalattee eessatti guddattee baadiyyaa moo magaalaatti dhalattee siin jedhama. An maqaan koo Fatiyaa Mujaahid Umar Ahmed jedhama. Bakki dhaloota kootii Jimmaa Abbaa Jifaar magaalaa. Okay, magaalaatti dhalatte jechuudha. Jimmaa Abbaa Jifaar magaalaa Jimmuma keessatti dhalatte jechuudha. Egaa gaafii lammaffaan akkanatti maatiin ni qabdaa ati maatii keef ijoollee meeqaffaadha dhiira meeqaaf durba meeqa qabdu ati maatii ni qabdaa jedha jalqaba maatii kootiif haadha kootiif hangafaa abbaa kootiif immoo torbaffaadha maashaallah ijoollee meeqaffaadha ijoollee torbaffaadha jalqaba abbaatu haadha karaa haadhaatiin nuti nama qofaa karaa abbaatiin immoo hedduudha. Achumaan immoo gaafiidhuma kanatti gadi qaxxaree hojii amma irra jirtu kana ni argu warri keessan hundumtu yeroo argan miira akkamiitu itti dhaga'ama? Yaa gaafii keessan kana wanni isin nagaafatanii safuudha jettanii dubbachuu barbaaddaniti kaasaa isiniin himaa ammaatii kabajamaan qabaa haadhaan qabaa haadha seeraan na guddistee kanarratti wannan dubbachuu barbaadu mamaan koo ni beektii waan akkana dalagu kana rakkoo hin qabu. Haati kun beekti jedhaatti wanta an hojjedhu kana guutuusaa haati kun beekti wanta isin jedhaattan immoo safuu akka ta'es akkasin safuudha jechuu barbaadan nan beekaa garuu immoo maatiin koon beeku quba qabu isin jechuutti jedha. Kana ibsuun barbaada waan kana irra deebitanii akka nagaafattanii sooshaal miidiyaa irrattis akka dubbattanii akka hin barbaanneef abumaa irrattis illee dubbadhee jira. Maatiin koo an gizee na agartanu qullaa hin deemne hin fincoofne waan tokko hin hojjenne garuu sirrii hin hojjenne maatiin kee hin beeku dila kan gizee ati shishaa xuuxxu gizee ati biiraa teessee dhugdu maatiin kee ni beeka hin beeku kanaaf jennaan deebiin kiyya kana maatiin kiyya nama barateedha rakkoo hin qabu. Rakkoon qabu jettee geeffataniitu koomentii jalatti waan barbaadan gaafachuu dandeessu ammas. Egaan gaafii sadaffaa dheengadda Abu Muwaaz irratti shaadaa qabatte jirtu
duraan amantaan kee maal ture? Qeenxee moo ortodoksii ture? Isin jedhee. Ana alhamdulillahi rabbil alamin shaadaan hin qabanne kaleessas muslima har'as muslima kara fuulduraatiifis muslima jechuudha. Alhamdulillah. Mucaan musliima warri amantaan kee maali? Amantaan kee qeenxee moo ortodoksii moo maal maal jettan mucaan engadi shaadaan qabannee irrattiin toobbatti ta'a malee shaadaan qabannatti fakkaata. Akkuma isin badii dalagaatanu akka ati TikTok irraa qullaa maraataa akka ati hannuura kee baaftee maraataa jirtu sanattiin badii dalage badii sanarraan dhaabbadhe malee waniin an dhiira ziyaartuu niqaaba uffattii maarreedha kana keessa hin seenne ani waniin dhiisee waa'ee muuziqaati malee waa biraa miti waan kan biraa jedhee isiniif ibsuudha. Okay. Gaafiin arfaffaan immoo hooma addaati. Daawwataa keenya irraa tokko irraa yookaan dhiyaate bultiin jalqabaa muwaazoonii ijaarratte inni lammataa isaaq kootinaan jaalladha irratti wareegama jedhaa turte xiqqoo turte mubaarak musammaa irratti du'een qabbarama jettee dhuguma isaan kana hunda ni jaallattaa jedhe. Gaafii keessaniif an Muwaaz Ahmadiin baay'een jaalladha baay'een kabajaa maaliif har'allee ni jaalladha waan gaarii naa godheef malee jaalala miti isin gizee jaalala jedhu namni waan baay'eetti ibsitan waan badaatti ibsitan an garuu waan baay'eetti ibsaa nama waan akkanaa ta'e sana yoomiyyuu hin irraanfadhu Muwaazeen naman baay'ee jaalladhu naman baay'ee kabaju ture Allah irhamu hawaaleetiin jira jechuudha. Kanaafuu immoo Isaaq Zeenuu Mubaarak wanni si jettanii illi kiina qabsiistanii jedhee dubbadheen jira. Irra deddeebitanii nan gaafatinaa waan akkana khalaas sini dubbadhee fixeetiin jira. Ammas sanuma keessaa osoo hin bahin shanaffaa sababa keetiin bultiin Mubaarak diigamuu ka'ee jaartee dhufee walitti araarsa jedhu dhuguma bultiin kun sababa keetiin diigamee oolee. Ummata abaaramaa jechuudha. Isin ummata abaaramaati. Aslan wanni akkana hin jirus hin uumamnes. Maaliif nuti YouTuberri immoo ni dalagala. Fatiyaa gizee agartanii yaani isin amma ni diigame bultiin isaa kan jettanii wanni diigames wanni tolchames wanni takka hin jirtu jechuudha. Ustaanii waywaatina isa sanii ibsin. Okay, gaafii jaaffaa amma achuma keessaan baane gaafii kana tun namni nama kumataa malee gaafii kanaan fiduwan yeroonni wal fakkaatu namni nama kumataa fi bakka kanaatti isuma taalan dabare kaarra no kan isaa qofaa miti isaa Zeenuu akka jaallattu yeroo miidiyaa gurguddaa kanneen akka TikTokii, Facebookii akkasumas YouTubee irratti baatee dubbannaan jaalalleen isaa dallantee jedhan kun hammam dhugaadha dhuguma jaallatteetta ati jaarta namaa jedhe. Isaaq Zeenuu akka beektanitti isinif himeen jiraan yeroo meeqan isinitti isin maaliif gaafii taa'ine gaafii poolitikaa nan gaafatanii kana keessaan baatanii isinif himee jira. Isaaq Zeenuu aniif Isaaq Zeenuu waliin madaallu an artistii hin fedhu ani fooloo isaa yoo yaadattan ta'e 30 ture amma 37 moo nama seenaa jira. Maaliif mucaan kun hin guddanne artistiidha wallahi namni hedduun hin beekun ture ammallee gizee interview godhu sana kana namni hedduun gizee sanatti hin beeku namoota warra Jimmaa warra kana tokko beeka wallahi kanaaf jedhee fooloon isaa hadanatu fooloon kiyyas hadanatu jedhee malee isaa qaraa imman qabu ani imman qabu jaartii isaa qofaatuun ta'in kan natti boohaa ture dhalaalee hedduun natti boohaa ture ani kan saamiti amma illee tafaddalu deema fudhadha. Anquban qabu gargaarsa yookaan foloolee guddisuu irratti hirmaadhee fi isiniin jechaa jirti. Okay, gaafii torbaffaa gaafii bareedaa gaafiin jaalladheedha waan jedhamu. Fatiyaa bara 2017 karaa irratti walitti dhufnee dubbisuu harka koo itti hidhadhee jennaan laalaa ani harka namaa fuuchuu dhiiseera naan jette. Maashaallah jedheen eebbisee bira darbe. Garuu bira darbe kana harka namaa fuuchuu dhiisii waan shari'aa faalleessu baay'een irratti arge. Kanaaf dur maaliif shari'aa qabatte ajjabatte amma immoo maaliif addaan kutte? Dhuguma shari'aa ajjabattee deemtee turte?
An jilbaaban kee wadhaan ture Abu Muaz irratti dubbadheera gaafin kana kan gaafatte ilmi namaa ni dogongoraa akkasitti jedhi yaad ilmi namaa ni dogongoraa eenyu ati badiin qabdu hin qabda ilma namaati na'an sa'a sanatti shari'aan eeggadhaan ture immoo dogongore ilma nama ammas dogongoruu hin danda'an har'as Boris ni dogongora ba Abu Muaz irratti dhiyaaddetti dogongoruu mala an ilma namaati ka hai bani adam hundi ni dogongora namallee ziyaaruun ture amma immoo alhamdulillah ni ziyaara garuu kara fuulduraatiif inshaallah biiznillah iqaaballee kee wadhee dhufuu hin danda'a jechuudha yoo rabbiin sirriitti naqabeechi. Maashaallah. Egaa nageessaniitu gaafii daareetti gaafatamaaruu akkuma dandeessuun jechuudha fuulduruma teessee siisii dhugaa jiru himaatti. Miidiyaan kun dhugaa kan walitti himanudha abbaan irratti hirmaachuu barbaadanis abbaan immoo nuuf dhiyeessii nama kana nuuf dhiyeessi kan jettan koomentii jalatti naaf kaa deemaan isinii jedha itti fufu. Okay, gaafii 8ffaa yuutuubiif jedhanii ilma namaa naasisuun rifachiisuun gaariidha. Namni dhugaasee baay'ee rifateef gaafa kilooroksii dhugu sanaa dhugumaati kilooroksii piraankiidhaaf goote. Dhugaa dubbachuutti sasanii fi meeraa ummata wallaahi beekan sammuu keessan beeku Muaz dhugaatiin jaalladhe kilooroksii miti fooqii kurnaffaa yoo argadhe sa'a sanatti of hin darbaa jechuudhaan yuutuubiidhaaf jedhee miti waa'ee sana yuutuubiillee hin beekun ture nama baneenaa kenne achi booda immoo alhamdulillahi rabbil aalamiin jaalala namni waa'ee jaalalaa beeku ni amana namni namanne immoo hallayyaa seenuu danda'a jechuudha Muazeen hin jaalladhan ture dhugaan. Okay. Gaafiin salgaffaan kanatti jaarta namaa dhirsa namaa yeroo ati suuraa kubbaayyaa fi tiishertii goote sirbituuf maaliif dhiirri hin fuune kan jaartii hin qabne jiru kan jaartii qabu suuraa kubbaayyaa adda addaa goote mana keessa kaawwattee ittiin sirbita kan fuune yoo lafa danatee jira guutee jira kaayeroon guutee bakka biraan guutee jira. Akka jettanitti an yoo guutes dhiirti guutuudhaan hin beeka waan ana nafeesise nama nafeesise malee dhiirti akka guutteen hin beeka. Okay. Kurnaffaa osoo jaarta yookaan nama si fuudhu argatte yookaan dhiirri tokko si fuudha siin jedhe ni heerumta. Kara fuulduraatiif heerumuun kiyyaan nafuu garuu ammaaf qophii hin qabu qophii jijjiira barran jira jechuudha. Gaafii 11ffaan akkanatti ati yeroo tokko shawaadha ofiin jetta yeroo tokko immoo jimmoo ofiin jetta ati kun eessaa ofiin jetta? Ani dhalattuu Jimmaatii Jimmaa magaalaa katamaatti dhaladhee guddadhee maamaan kiyyaa nama Jimmaatiin tala Jimmaatii abbaan kiyyaa immoo shawaadha jechuudha. Kanaaf jennaan ani maalitti yaamamuu qabu? Abbaatti immoo haadhatti yaamamuu qaba. Ani harree miti kanan haadhaan yaamamu jedhee abbaanii yaamamaa jechuudha. Ani shawaadha intala shawaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhageessaniittu Fatihaa jechuun an shawaadha jedhaa jirti. Gaafii 12ffaa dhugumaatti warreen jaalladhe jettee suuraa jedhaa maxxanfattu kana dhugaa jaallatte moo piraankiidha? Sini fi meera piraankiidha dabaree. Piraankiidha. Piraankiidha dhageessaniittu irra deemtee hin gaafatana. Gaafii 13ffaa hanga ammaatti dhiira meeqa jaalala si gaafannaan kan ofii jaallatte malee diddi. Dhiira meeqatu jaalalaaf si gaafannaan? Wow gaafii. Naadeessuu keessan ajaa'iba. Wallaa dhiirti na gaafattee wallaahi hanga beekutti hanga kumaattiin hin beeka. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma kumaatti. Kuma itteetti bira gahu baate. Kuma garuu sanatti daran garuu inni irraanfadhe jechuudhaaf hanga kumaatti na gaafatee jira. Wow. Komentii alatti waan jettan okay. Kuraarfaffaa ati bultii keetiif dhiira akkam sii ta'u filatte? Alhamdulillah gaafii akkana nama gaafadhaa laala. Jaarsi kiyya nama naamusa qabu
nama imaana qabu kan na kabaju kan isa kabaju kan na jaallatu kan jaalala sirriitti naa kennu kan maatii kiyya jaallatu kabaju jechuudha. Bareedinaatu hin ta'in maallaqaatu hin ta'in bifa keessaa fedha jechuudha. Okay. Gaafii 16ffaa fuulduratti shamarree akkamii ta'uu barbaada? Namuu turus bultii ijaarrachuun isaa hin oolu. Kanaaf dhiira akkamiitu bultii naaf ta'a jettee yaadda? Fuulduratti shamarree akkamii ta'uu barbaadda? An fuulduratti shamarree akkamii ta'uu akkan barbaadu ni beektani? Qara'ee haafizul quraan ta'ee qaraatii kiyya fixee namoota akka kiyya jalla ta'ani barsiisee baqa kara fuulduraatiif jechuudha. Waan akkasii banee yoo nabbiin immoo tijaara na godhe mana yatiima banee yatiima guddisu. Fattiyaan dhiira akkamii barbaadde bultiidhaaf fuulduratti? Amma deebisni. Isuma hin deebisne kanarra keessatti. An dhiira akkamii deebiseef bar dhiira naamusa qabu, dhiira maatii kiyya kabaju, dhiira baqa. Okay. Imaana qabu. Okay, 17ffaa jireenya kee keessatti fayyaa taate argitee ni beekta? Fayyaa dhabi bismillaahi kan kana na gaafatte. Fayyaa si haadhabsiisu bakka jirtutti. Dabarfadhu deebisu. An fayyaadhaa siin jechaa jirti. Fayyaa si haadhabsiisu wallaahi laazim. Yeroo ilmaan Oromoo qabsootti ciccitee itti of wareegdee jettu kanatti ajandaa hin barbaachisne akkanaa inni boca uumaa jedhee isinitti ergu eenyu ta'u? Eenyuun hin jiru. Ajandaa namaatiin bahee sin beeku hin bahus waa'ee jaalalaan faarsee booris waa'ee jaalalaan faarse. Bas. 19ffaa kilooroksiin huccuutti xiqqoo isii buunaan kukkutu ati jaara kanaan dhugdee garuu akkamitti dandeessee immoo piraankii nu gootee jedhe? Barakiinaan waan beektanu qabdanii anillee bareetiin jira. Barakiinaan nama ajjeesu. Kan nama ajjeesuuf kan nama ajjeesne jira. Aniyyuu eengaddan baradhee jechuudha waan sanarratti. Dhuginaan jette saayitiin keessa dhugaa dhugiinaan jette. Maaliif jennaan sin ajjeesu jette. Maaliif kan nama ajjeesu jira kan nama ajjeesne jira. Kan paaworiin isaa. Asidiin sun wanta kukkuta malee. Ani immoo guutuu hin dhugne jere kaan midhaan jetta xiqqoo keessa ture xiqqoon dhuge. Kalaas cuggaarraa bashtangaa ta'ee nafee jechuudha bakka. Gaafii 20ffaa ati maashina tiishertii bayaa irratti waa maxxansu mana keessaa qabdaa? Yeroo jijjiirtu qarshii keetii immoo jarmuutu sitti ergatee hojjechiifatu. La'aan dhugaa dubbachuutti arabannaa hojjeta malee isaanis naan hojjechiisanii anis maallaqa kiyyaan hin baasu haadiyyaan na hojjetamu. Namoonni kun mata duree nu godhi jedhanii sitti matu? La miti jechuudha afaan arabaatiin la jechuudha. 21 namoota jaalladhe jettu kana akkamitti jaallatte? Gaafii jaalalaa situ dhiyeesseef moo jiratu siif dhiyeesse? In jaalladhe maaliif Isaaq Zeenuu nan jaalladhe. Ani hin jaalladhe akka obboleessummaatti Isaaq Zeenuu har'as booris nin jaalladha waan inni qeerroo ta'eef jechuudha hedduun fedhaan. Dhageessaniittummi? Okay, gaafii 22ffaan akkanatti maaliif nama hunda irraa jaalalaan qabamta? Tokkuma qabattee maaf hin jiraattu? Darbe hin deebisuuf deebiseen jira gizee meeqan deebisaa? Bakka kottaa tokko bareedaan gaariin jiramti. Nuftanuu kan jettanii guuttanii waan barbaachisu. Gaafii 23ffaa hojii kee kana yeroo teessee ilaaltu jiruu koo boriif rakkoon uuma jettee yaaddee beektaa? Inni immoo wannaati gizee ati biiraa fi maarree keessa laaqabtu maal jettu gara fuulduraatti anillee nin jaalladhe jedhe deemboon irraa darbii. Gaafii 24ffaan akkanatti hamma fedhii foonii kanaaf maraattu watu takkaa sabummaa sitti dhagaamnaan qabsoo keessatti uummata dhumaa jiran kanaaf waa tokko gootee ni beektaa? An intala Oromoo tokko waa'ee Oromummaa atuun hin beekin yaani Oromoodha Oromoo ta'uu kiyyan hin beeka garuu akka abbootiitti nama sirriitti waa'ee qabsoo beeku nama sirriitti wareegama beeku gabbahee waa'ee siyaasaa haasa'a malee namni akka kiyyaa waa'ee siyaasaa haasa'u garuu du'aayiidhaan cinaan jira. 25ffaa Fatiyaa ergan argee jedhe hedduu beeksisiifadhe
namararti gaafiitti yoon dhufu tokko Fatiyaan duraan biyya turte mana barnootaa keessatti miseensa gumii mini miidiyaa turtee jedha. Egalee Fatiyaa ergan argee hedduun dinqisiifadha namararti gaafiitti yeroo dhufe Fatiyaan duraan yeroo mana barumsaa turte biyya jirtutti miseensa gumii mini miidiyaa turte jechuun miseensa gumii warra diraamaa hojjetu warra wanta adda addaa barreessu warra waa uumu keessa turtee miti sindinqisiifadhaa siin jedhe immoo waan jedhu. Galatoom habibi. Damija Fatiyaan dhugaan jaalalaan qabamti moo namoota Feesbuukii irraa maraatan maraachuuf ajandaa boonu. Bakka isinii deddeeftetti gaaratti. 28 ilaamee hanga yoomiitti duuriyyeen kaayiroo sun maqaa keetiin yuutuubii guddifatu yookaan maaf abbaan argeetiin shakkalatti nama baaree tokkosi. Baga dubbattanii waan kana yuutuubarata duriyyota kaayiroo minaamin yuutuubara duriyyeen hin jirtu. An kun duriyyeen dhugaan isinitti himaa namni gizee rakkatu gabbayee namni ni waywaata akka warra yuutuubaraatti namni namaa waywaatu hin jiru oduu keessaniin odeessina narratti haala gadatan waan fedhan narratti haala lagatan. Dhageessaniitu jaallachuuf jibbuun uumama dhala namaati. Garuu boo'ichaan qoricha dhuguun dhiira sagal suuraa maxxansanii fardaa ooluun bultiin jaallatamaa jedhe. Zaqami kan kana jedhe. Gaafiin keenya inni dhumaa daawwattoota keenyaa kan hangammaa ture isinii wajjin kan ture an sabaan boonfirisaa yookaan free showdha. Asitti kan na biratti argamtu Fatiyaa Mujaahidii. Fatiyaa Mujaahid meemee waa'ee free show kana waan jette isinii na jettuu dhaamsa qabdu. Waa'ee free show subscribe godhaanii jabeessaanii linkiilee kaa'aa fi namoota jajjaboo as keessa artistoota qabnaa artistoota sinii fidee dhufa aktivistoota sinii fidee dhufa waan feetan sinii fidee dhufa nama ajaa'iba an jaalladhu sinii fidee dhufa. Kanaaf jennaan jajjabeessaa obboleessa keenya cinaa dhaabbadhaa like isi kana mootaa subscribe godhaa fi hin irraanfataa.